Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan har'aatiin kan isin biraan geenyu Eertiraa fi Itoophiyaa dhimma keessoo isaaniitiif naannoo Tigraayitti rakkoo hammaataa jiru wal qabatee kan biyya keessaa isin biraan kan geenyu ta'a. Gara biyya alaatti yoo dabarru Israa'el hanga ammaatti Gaazaa irratti haleellaa itti fufteetii kan itti jirtu. Gara biraatiin ammoo Puutiinii fi Tiraamp erga bilbilaan waliin haasa'anii booda Raashiyaa fi Yukureen haleellaa itti fufanii jiru. Kanaaf kanneen biroo hanga isin biraan geennutti qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waliin turtii taasisa. Rakkoon naannoo Tigraayitti gareewwan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi Geetaachoo Raddaatiin durfamu gidduutti hammaataa ture. Dhiheenya kana haala hamaa keessa gaheetii kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhiheenya kanatti qooma miliquudhaan naannoo Tigraay gara magaalaa Finfinneetti dhufeera. Naannoo Tigraayitti wal dhabdeen aangawoota TPLF gidduutti mudate cimuudhaan torbaanota darban keessa miseensonni humna Tigraay garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu raayyaa Tigraayiin deeggaramuudhaan dhaabbilee bulchiinsa yeroodhaa to'achaa kan turan ibsameera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa ammoo ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad qaama chaappaa humnaan fudhate waliin akka hin mari'anne gaafataniiru. Waldhabdeen kan gidduutti mootummaa Itoophiyaa damee TPLF tokko waliin humnoota alaa diina biyyattii ta'an waliin walitti dhufeenyaa fi walta'iinsa qaba jechuun yeroo jalqabaatiif himateera. Muddamni qaamolee lamaan gidduu jiru akkuma jirutti ta'ee Eertiriyaa waliin ka'uudhaan kan danda'u yaaddoo jedhu kan uumame himamaa kan jiruu fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatiyos torbaanota darban keessa pirezidaantii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa haala naannichaa waliin dippiloomaatotaaf ibsa yeroo kennanitti damee TPLF tokko humnoota alaa diinota biyyaa waliin ta'anii walitti dhufeenya isaanii cimsachaa jiru jechuun gaafatanii jiran. Ministeerichi himannaa kanaa fi kanneen biraa damee TPLF tokko irratti yeroo dhiyeessutti walitti dhufeenyi kun humna kan waliin akka ta'e garuu maqaa osoo hin dhahin bira darbeera. Waldhabdeen aangawoota TPLF gidduutti mudate baatiiwwan muraasa darban cimee kan itti fufe yommuu ta'u dhaabbaticha kan dursan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin dursaan Eertiriyaa waliin walitti dhufeenya qaba jedhamuudhaan irra deddeebiidhaan himannaan cimaan irratti dhihaataa jira. Obbo Geetaachoo Raddaa aangawoonni waraanaa fi siyaasaa TPLF tokko Eertiriyaa waliin kallattiidhaan walitti dhufeenya taasisaa jiru jechuun himachuun isaanis ni yaadatama. Gareen Dr. Dabratsiyooniin durfamu garuu himannaa kana irratti kan haale yommuu ta'u muddama naannoo Tigraayitti mudate ilaalchisee mootummaan federaalaa yeroo jalqabaatiif torbaan kana keessa ibsa kennee jira. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximaatiyos mootummaan haala yeroo naannoo Tigraayitti mudateetti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu kaasuudhaan dameen TPLF tokko ammoo mootummaa yeroo humna ifatti fayyadamuudhaan diiguudhaaf yaalaa jiru jechuun himateera. Amma haalli jiruun mootummaan federaalaa gahee qabaachuu danda'u ilaalchisuun kan gaafataman xiinxallaan siyaasaa Dr. Andu'aalam Kaasee mootummaan federaalaa madaallee humnaa yeroo yookaan naannoo Tigraay keessa jiru deeggarsa uummataa fi dandeettii dhaabbatichaa ilaaluudhaan nama TPLF yeroo buusee ni filatama jechuudhaan kaasaa jiru. Haala amma jiruun garuu deebisee obbo Geetaachoo Raddaa ni simatu amantaan jedhu kan hin jirre yommuu ta'u haaluma amma jiruun gara mariitti seenuu jedhanii akka hin amannes dubbatameera. Adeemsa dursaan paartii fi mootummaan addaa ta'utti aadaa siyaasaa biyyattiitiin kan hin baramne ta'uu isaa kan sababa tokkotti kaasu xiinxallaan kun himu. Mootummaan federaalaa nama TPLF jedhu fudhachuu fi muuduu qaba kan jedhan Dr. Adam hidhattoonni hidhannoo isaanii hiikkachuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaa Tigraay akkasumas waldhabdee daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu jiru wal qabatee filannoo geggeessuu dabalatee karaa waliigaltee irra ga'amu akka jiraatu yaada dhiheessaniiru. Eertiriyaan rakkoo Tigraay keessatti dhalatee keessa akka hin gallee gama isaaniitiin deebii kennaniiru. Eertiriyaan waldhabdee keessoo bulchiinsa yeroo ce'umsaa Tigraayii fi TPLF gidduu deemaa jiru keessaa gahee tokkollee akka hin qabnee fi himannaa kanaan wal qabatee haala kamiiniyyuu irratti dhihaatu ifatti kan mormu ministeerri dhimma alaa biyyattii Osmaan Saaleh himaniiru. Muddama naannoo Tigraay kan waraana cimaa waggaa lamaaf naannichaa ture erga waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin sagaleen qawwee callisuu ture balaadhaaf saaxilamuu mala jechuudhaan sodaa keessatti jabaataa jiru keessaa Eertiriyaan harka qabaachuun maqaan ishee ni ka'am. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Osmaan Saaleh bitootessa 18 bara 2025 ibsa dippiloomaatota Asmaratti arganiif kennaniin Eertiriyaan waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumame keessatti gahee qabdi jechuun himannaan dhihaatu kamiyyuu biyya isaanii cimsitee ni mormiti jechuun kaaseera. Torbaan darbee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximaatiyos dippiloomaatota Finfinneetti argamanitti mootummaa isaanii murnoota Tigraay keessa jiran keessaa tokko addatti osoo isheen dubbatin
Eertiriyaa waliin hidhata qaba jechuudhaan eeree jira. Torban darban ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximaatiyoos Finfinneetti haala qabatamaa naannoo Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan ibsa yeroo kennanitti mootummaan isaanii gartuun TPLF tokko Eertiriyaa waliin hidhata qabaachuu akka amanan dippiloomaatotatti himaniiru. Garuu bal'inaan eenyu akka ta'ee fi hangam walitti dhiheenya akka qaban osoo hin himin irra kan taran ta'uu ibsi ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa dhimma kana ilaalchisuudhaan fuula X irratti deebii kennaniin ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddaroota miseensota dippiloomaasii fi hooggantoota dhaabbilee biyyoota gamtoomanii biyyattii keessatti argamaniif himannaa sobaa biyyattii irratti dhihaattuu ilaalchisee ibsa deebii jechuudhaan barreessaniiru. Himannaawwan biyyattii irratti dhihaataa jiran kan jedhan Eertiriyaan Itoophiyaa irratti lola banuuf qophaa'aa jirti jedhamee tilmaamamu waliigaltee Piriitooriyaa fi Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf fedhii qabaachuu ishee fi duula dippiloomaasii itti aanuuf agarsiisa yookiin doorsisa humna waraanaati jechuunis kaaseera. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa obbo Osmaan ibsa kennaniin waraanni Eertiriyaa waraana sadaasa bara 2022 booda daangaa biyyattii beekamtii idil addunyaa qabu irratti bobbaafamaniiru jechuunis kaaheera. Itti dabaluun namni waraanni Eertiriyaa ammallee daangaa Itoophiyaa keessa jira yookaan yaada akkasii dhiheessu kamiyyuu tokko keessoo akka waan dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa ta'etti fudhachuu yaalaa jiru jechuu yoo kaasu obbo Usmaan himannaan kun miseensonni duraanii TPLF kanneen jalqabarraa kaasuudhaan murtee koomishinii daangaa Eertiriyaa Itoophiyaa dhumaa fi dirqama ta'ee didanii ammas diduu itti fufan akkasumas kanneen Eertiriyaa keessatti jijjiirama sirnaa fiduudhaaf hojjetaniin kan daldalamudha jechuun himannaa deebisee himateera. Qaamoleen dhimmi siyaasaa biyyoota lamaanii itti dhiheenyaan hordofan Eertiriyaan akka waraana kaaba Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin dhaabbachuun lolteetti waliigaltee Piriitooriyaa keessatti hammatamuu dhabuun dallansuu qabaachuu akka dandeessisu akeekaara. Haa ta'u malee obbo Osmaan mootummaan isaanii waliigaltee Piriitooriyaa akka dhimma keessoo Itoophiyaatti ilaaluudhaan alatti adeemsicha keessa seenuudhaaf fedhii omaayyuu hin qaban. Akkasumas Eertiriyaan hawwii Itoophiyaan dogoggoraa fi yeroon isaa irra darbeetti karaa dippiloomaasii yookaan humna waraanaatiin ulaa galaanaa fi buufata galaanaa argachuudhaaf taasistuun burjaaja'aa jirti jechuudhaan deebise. Kanaaf Eertiriyaan hawaasni addunyaa fi qaamonni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa walabummaa fi tokkummaa daangaa ollaa ishee akka kabajuuf dhiibbaa taasisaa jechuunis gaafateera. Aanga'oonni Itoophiyaa irra deddeebiidhaan biyya Afrikaa baay'ina uummataa ol'aanaa qabduu fi ulaa galaanaa hin qabne taate kanaaf ulaa galaanaa barbaachuuf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaanii ta'uu ministeerri muummee osoo hin hafin dubbataa jiru. Naannoon Tigraay giddugala waraanaa biyya keessaa hamaa waggoota lamaaf lubbuu namoota walakkaa miliyoonaa ol galaafatee ture yoo ta'u waliigaltee nagahaa dhuma bara 2022tti TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'ee hordofuudhaan bulchiinsi yeroo ce'umsaa naannichaa kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu hundeeffamee ture. Mootummaan bulchiinsa yeroo ce'umsaa naannichaa kunis hanga filannoon geggeeffamutti naannicha akka bulchuuf kan hayyamee fi kan muude yommuu ta'u dhiheenya kana keessoo ammoo qaamonni ol'aanoo bulchiinsa yeroo ce'umsaa kana paartii siyaasaa guddicha naannichaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF keessaa garee mormitootaa waliin kan wal dhabbuun isaanii hammaataa dhufe. Gareen mormitootaa namoota hidhataniin deeggaramuudhaan torbee darbee waajjira kantiibaa magaalaa guddoo Tigraay kan taate Maqalee yoo to'atan FM isaanis to'ataniiru. Waldhabdeen kunis waliigaltee nagahaa daandii irraa maqsuu danda'amu jedhamuun sodaa kan uume yommuu ta'u akkasumas Itoophiyaadhaaf yeroo waraansaa Tigraay keessa turetti michoota mootummaa federaalaa kan turte Eertiriyaa gidduutti walitti bu'iinsi haaraan akka uumamu sababa ta'ee jechuun yaaddoon hamaan ka'aatiin jira. Kanumaan wal qabatee obbo Geetaachoo Raddaa gara Finfinneetti yeroo dhufanittis karaan itti cufamoo kan himan yommuu ta'u miidiyaa Riyoot jedhamu irratti gaaffii fi deebii kennaniin hanga eerpoortiitti paatrooliidhaan isaan akka hordofamaa turanis himanii jiran. Haleellaan Gaazaa irratti baname kun kan dhumaa osoo hin taane kan jalqabaati jechuun Netaniyaahuun dhaadate. Israa'el Hamaas irratti humna cimaadhaan haleellaa akka itti fuftu ministeerri muummee Benjaamin Netaniyaahuu ibseera. Ergaa karaa viidiyoo guyyaa kaleessaa galgala dabarseen kanaan booda mariin kan godhamu osoo lolli geggeeffamuuti jechuun inumaayyuu haleellaan kun kan jalqabaati jechuunis kaaseera. Netaniyahuun kanaan kan dubbate erga humni qilleensaa biyyattii haleellaa cimaa Gaazaa irratti geggeessuun namoonni hedduu guyyaa takka keessatti du'aniin boodaadha. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisetti kaleessa qofa haleellaa Israa'eliin namoonni 400 ol yoo du'an namoonni 660 ol ammoo madaa akka madaa'an himameera. Haleellaan Israa'el kaleessa eegaltee erga amajjii 19 dhukaasa Gaazaa dhaabuudhaaf waliigalteen godhame kan jalqabaate yoo ta'u Meejar Jeneraal Mohammad Abuwaat fa'aa dabalatee qondaaltonni Hamaas jajjaboon Gaazaa keessa jiranis ajjeefamuun himameera. Gaggeessaan Israa'el Netaniyahuun haasaa galgala kaleessaa taasiseen
Hamaas namoota butaman gadi dhiisuu dide jechuudhaan himateera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa erga dhumee booda marsaa itti aanutti cehutti Israa'elii fi Hamaas qabxiiwwan ijoo irratti waliigaluu osoo hin dandeenye hafaniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas marsaa sadii kan qabu yommuu ta'u, waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa bitootessa gara jalqabaatti dhumate. Waliigaltee marsaa jalqabaa dheeressuudhaan shakkii keessa kan gale US fi Israa'el namoonni harka Hamaas jiran hedduun akka gadi lakkifaman gaafii dhiyeessuu eegalanii turan. Kun ammoo waliigaltee marsaa lammaffaa eegaluun duubatti kan harkise yommuu ta'u, Hamaas gama isaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu duraan irratti waliigalame jijjiiruun barbaachisaa akka hin taane eeruun fudhachuu dideera. Netanyahuun ibsa isaa keessatti kaayyoo waraanaa lafa kaa'ame hanga galmaan geessutti Israa'el inumaayyuu lolatti deebitee lola itti fufti jechuunis kaaseera. Haleellaan kibxataa obboroo geggeeffame osoo hin raawwatin dura waa'ee haleellaa kanaa bulchiinsa Tiraampitti himee akka eeyyamsiises gara Tiraampiinis dubbiin fudhatama akka argate himameera. Dubbiin himaa mana maree nageenya biyyaalessaa Ameerikaa kan ta'an Biriyaan Haages waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheeratuuf Hamaas namoota gadi dhiisuu qaba ture, garuu kana hin goone jechuun Hamaas irratti quba qabaniiru. Hamaas gama isaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun haleellaa kan bane Israa'el ta'uu ibsuun UN fi qaamoleen marii mijeessan akka gidduu seenaniif gaafii gaafateera. Mootummaan Ameerikaa Pireezidaant Doonaald Tiraamp kanaan dura akka yaada isaa kaahaniif Gaazaa keessatti jiraattota Gaazaa miliyoona 2.1 ol ta'an Gaazaa keessaa biyyoota ollaatti baqachiisuuf Gaazaa deebisanii ijaaruu fi iddoo bashannanaa gochuudhaaf karoora akka qabanii fi karoora sanillee akka of duubatti hin deebine kan murteessaa turanidha. Kanaan wal qabatee ammoo dhimma kana kannaaf milkeessiti jedhu Israa'el qofa akka taate irra deddeebiin dubbatu dhagahameera. Tiraampii fi Putiin bilbilaan dubbachuu booda Raashiyaa fi Yukureen wal haleeluun dhagahame. Vilaadimiir Putiin biyyi isaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa Yukureen haleeluu akka dhaabdu haasaa Tiraamp waliin taasiseen booda ibseera. Garuu erga Tiraamp waliin dubbatanii sa'aatiiwwan muraasa keessatti biyyoonni lameen haleellaa walitti banuun misoomawwan bu'uuraa hedduu wal jalaa mancaasuunis dhagahame. Pireezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin iddoowwan Raashiyaan itti xiyyeeffatte haleellaa raawwatte keessaa hospitaalonni jiraachuu himeera. Haleellaan kun qondaalli Raashiyaa marii dhukaasa dhaabuu kibxata kaleessaa Tiraamp waliin bilbilaan taasisee akka hin fudhanne mul'isa jechuun Zelenskiin himate. Tiraamp dhukaasa dhaabuun guutumatti yoo kan milkaa'u ta'e Yukureen michoota isheerraa gargaarsa meeshaa waraanaa argachuu dhabde jechuun himeera. Haalduree kana Awurooppaanonni michoota Yukureen ta'an akka hin fudhanne dursanii ibsaniiru. Qondaaltonni bulchiinsa kibba Raashiyaa Krasnoodar jedha Yukureen buufata boba'aa irratti haleellaa diroonii raawwachuu himaniiru. Zelenskiin ammoo Raashiyaan erga Putiin Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan dubbate sa'aatiiwwan muraasa keessatti dirooniiwwan 40 caalan gara Yukureenitti dhukaasuu hime. Ministeerri ittisaa Raashiyaa gama isaaniitiin dirooniiwwan Yukureen 57 qilleensa irratti qolatamuu kan ibse yommuu ta'u, kanneen keessaa 35 naannawa Kursik irratti dhukaafamu himeera. Mariin Puutiinii fi Tiraamp bilbilaan taasisan akkaan eeggamaa kan ture yommuu ta'u, Putiin hatattamaan guutumatti dhukaasa dhaabuu fudhachuu dideera, garuu bu'uuraalee anniisaa Yukureen haleeluu akka dhaabu walii galaniiru. Pireezidaantummaan Tiraamp booda yeroo lammataaf bilbilaan kan dubbatan Tiraampii fi Putiin barbaachisummaa dhukaasa dhaabuu irratti dubbachuu White House beeksiseera. Pirees Sekreetariin masaraa US Caroline Leavitt yaada X irratti barreessiteen bulchiinsonni lamaan barbaachisummaa nagahaa fi waraanaa dhaabuu irratti waliin dubbataniiru jechuun kaasaniiru. Hoggantoonni lamaanuu waraanni Yukureen haala waaraa ta'een dhaabbachuu akka qabu walii galaniiru. Dhimma Yukureeniin alatti dhimma meeshaa waraanaa tarsiimawaa fi dhibdee Israa'elii fi Iraan irratti dubbachuus dubbatameera. Gareen hegereen biyyoota lamaanii tumsa waloo fooyyee qabu akka ta'u kan dubbatan yommuu ta'u, tumsi kun waliigalteewwan dhimma diinagdee fi tasgabbii ji'oopolitiksii irratti hundaa'u ta'us ibsi White House kaaheera. Waa'ee waraana Yukureen dhaabuu ilaallatuudhaan ammoo mariin ariifachiisaan baha giddu galeessaatti akka eegalu godhameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya, oduu namaaf isinitti himaa turre kan hangammaatti dhageettaniidha. Waan nu dhageettaniif galatooma.